Ashama harka fuunee hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo warraaf sa'aatii kanaaf qabadhee dhiyaadhee isiniin jira. Ani oduu isinitti himu Taaddasa Lammaatii nu waliin tura. Akka biyyaatti haasawaa jibbiinsa fi odeeffannoo sobaa karaa toora miidiyaa hawaasa tamsaasaa to'achuuf labsiin bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti bahee hojiirra oolaa jiraachuusaa kan himan Daayirektariin itti aanaa abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa obbo Yoonaataan Tasfaayee haasawaa jibbiinsa fi odeeffannoo sobaa ittisuuf qaamni hunduu tumsa gochuu qaba jedhan. Qorannooleen mari'achaaf dhiyaatan akka mul'isutti haasawaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa akka addunyaatti rakkoolee hawaasummaa siyaasaa fi dinagdee qaqqabsiisaa jiru. Abbaan taayitichaa miidiyaa hawaasaa kanneen akka feesbuukii, teelegiraamii, yuutuubii fi tiwiitaraa fi tiiktook irratti hordoffii fi qorannoo kan taasisu yoo ta'u, haasawaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa jeequmsa uumuuf akka hojjetamaa jiru ibsaniiru. Haasawaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa kan irratti xiyyeeffatan hangawoota mootummaa olaanoo maqaa balleessuu fi hanga maqaa biyyaa balleessuu akka ta'e ibsameera. Kanaaf lammiileen biyyattii hundi haasawaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuuf gahee isaan irraa eegamu bahuu qaba jedhanii dhaamaniiru. Maanguddoon umurii dheeraa qabu jedhamanii dhimmi isaanii gabaafamaa ture obbo Abbaa Daaluu Jaarsoo galmee dinqisiisaa Afrikaan galmaanii. Dhaabbanni buufata isaa Finfinnee godhatee kun riikardii addunyaa galmeessuun keenyan baay'ee gammanne kan jedhu ibsaniiru. Godina Arsii Lixaa jiraataa aanaa Nasabuu kan ta'an maanguddoon kun torbeewwan muraasa dura umurii waggaa 180 lakkoofsisuun isaanii jedhamee miidiyaa hawaasaa irratti dhimmi isaanii ibsamee jira. Galmeen riikardii kun garuu umurii isaanii osoo hin taane baay'ina maatiin horataniin akka galmaa'e hojii geggeessaan dhaabbatichaa obbo Ashannaa fi Alam BBC'tti ibsaniiru. Odeeffannoo jalqabaa nu qaqqabee maanguddoon umurii waggaa 180 kan jedhu haa ta'u malee waggaa 100 ta'uu isaanii mirkaneeffachuu hin dandeenye jedhan. Yaa'iin waldaa geejjiba idila addunyaa dhimma Afrikaa irratti xiyyeeffate Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Yaa'ichi mata duree humna damee aviyeeshinii fayyadamuun jechuun hoteela Skylight'tti gaggeeffamaa jiraachuusaa eerameera. Yaa'icha carraalee fi qormaatilee damee aviyeeshinii Afrikaa irratti kan mul'ataa jiru irratti kan odeeffannoo olii kennu yoo ta'u, Daayirektarri olaanaa waldaa geejjiba idila addunyaa Wilii Welsen hojii raawwachiisaan olaanaa daandii xiyyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo, Ministeera Deetaa Ministeera Geejjibaa fi Loojistikii Daanyee Booruu, hojii raawwachiisaan olaanaa daandii xiyyaara Afrikaa hoogganaa damee aviyeeshinii fi murtee kennitoota oomishtoota xiyyaaraa waldaalee daandii xiyyaara idila addunyaa fi naannawaa dhaabbilee mootummaa fi dhimmicha qaamoleen dhimmi ilaallatu yaa'icha irratti argamanii jiru. Nageenya damee aviyeeshinii Afrikaa fooyyessuuf hammi kun murteessoo ta'uusaa seera bu'aa qabeessa akka ta'uu fi hundumtuu of qopheessuudhaan daandii xiyyaara cimsuu, kenniinsa gabaa ammayyaa daandii xiyyaara ammayyoomeen misooma bu'uura fi ijaarsa dandeettii humna namaa fi leenjii horachuuf hojii guddaa itti kennamuu jiraachuuf ibsa kennameen irraa yaadatameera. Yaa ta'u malee aviyeeshiniin Afrikaa keessatti akka babal'atuu fi qaamni dhimmi ilaallatu mootummaa fi dhimmi mootummaan deeggarsa olaanaa akka godhuuf walgahii kanarratti waliigalameera. Boordiin filannoo biyyoolessaa bu'aan xumura filannoo murtoo uummata Walaayittaa irra deebi'ee gaggeeffame waxabajjii 19 bara 2015 kan ifoomuu beeksise. Walitti qabduun boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa filannoo murtoo uummataa irra deebiin kaleessa godina Walaayittaa gaggeeffame ilaalchisee ibsa laataniiru. Rakkoolee xixiqqaan adeemsa filannichaa keessatti mudataniif ariitiidhaan furmaata sirrii ta'e kennuudhaan filattoonni mirga isaanii sirnaan akka fayyadaman taasifameera jedhaniiru. Bu'aan xumura filannoo murtii uummataa kunis waxabajjii 19 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan ifoomu ta'uu isaanii eeraniiru. Filattoonni mirga isaaniitiif fayyadamuu qaban sa'aatii sagalee kennuu idileen booda hiriira keessa waan turaniif akkaataa seeratiin sa'aatii tokkoof dabalataan akka dheeratu taasifamuuf kan ibsan dhaabbileen biyya keessaa lama boordirraa beekamtii argatan adeemsa filannoo taajjabuuf beekumtii kan argatan yoo ta'u taajjabdoonni 168 bobbaasuu isaanii
boordiin filannoo biyyoolessaa himeera. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabanne asirratti goolabnee jirra. Sagantaan kun akka isin bira qaqqabuuf like, share, subscribe gochuuf hiriyoota fi maatii keessanitti dabarsaa isiniin jenna. Waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Nagaan tura.